kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa har'a seenaa goota Abbaa Jifaar Gamoo wajjin gara keessanitti deebinee jirra. Amma xumura qophii seenaa keenyaatti nu faana turaanii affeerraa keenya. Jecha Abbaa Jifaar jedhu yeroo dhagahamu dachee magariisaa saba jaalalaa fi kabaja, saba keessummaa fi rakkataa nyaachisee obaasu, saba kan daara baasu warra Jimmaatu yaadatama. Dachee handhuura bunaa, dachee mootii beekamaa biyyaaf laatte Jimmaatu yaadatama. Jimmaani bara dur yeroo Oromoonni gadaan bulaa turani sirna gadaan bulaa turte. Akka sirna gadaatti immoo dubartiin bulchiinsaa fi aangoo gubbaa hin baatu ture. Ta'us Jimmaan bara sana sirnicha keessa dubartii Waaqee jedhamtuun bulaa akka turtee fi Waaqeen mootii cimtuu bulchiinsa ishee gadi dhaabde akka ta'e seenaan ni hima. Abbaa Jifaar guddaa seenaa Jimmaa keessatti nama beekamaa ture. Abbaan Jifaarii gara aangootti osoo hin dhufiin dura Jimmaanii Jimmaa Kaakkaa jedhamtee waamamaa turte. Abbaa Jifaar guddaa ammoo bara 1830 hanga 1854 waggoota 24 fi mootii Jimmaa ta'ee bulchaa tureera. Maarree Jimmaan waggoota dheeraa fi naannoo waggaa 58 Abbaa Jifaarii Abbaa Gomoliin bulaa turte. Abbaan Jifaarii abbaasaa Daawud Alii yookiin Abbaa Gomol Abbaa Booqaa fi haadhasaa Haliimaa Aanshaa irraa bara 1852 dhalate. Maqaan isaa jalqabaa Muhammad Usmaan ture. Tulluunis maqaadhuma isaa akka ta'e keessa beektonni ni himu. Kunis hojjaadhuma isaa baay'ee dheeraa ta'e meetira 2.1 kan ture irraa ka'ee moggaafameefi. Abbaa Jifaar kan jedhu immoo maqaa farda isaatirraa moggaafameef yoo ta'u maqaa kabaja guddaadha. Jifaarii farda isaa ture. Abbaan Jifaarii nama baay'ee dheeraa bareeda mootii waggoota danuu fi Jimmaa bulchedha. Dheerinnii fi bareedinni isaa wal utubee yeroo socho'u qalbii nama booji'a. Ulfaatinni isaa immoo kiloogiraama 150 ture. Gosa diggoo kan ta'e Abbaa Jifaarii mooticha Jimmaa haadha warraa fuudhuun ilma dhiiraa 8 fi shamarran 6 horatee jira. Dhalatee umriin isaa waggaa 18ffaatti aangoo bulchiinsaa qabate. Bara 1875 abbaan isaa Abbaan Gomolee yeroo boqotu Abbaan Jifaarii ijoollee umrii 15 ture. Yeroo kana umrii kanatti guutumaan guutuutti aangoo bulchiinsaa kan abbaa isaa fudhatee bulchuu hin dandeenye. Kanaaf haadha isaa fi maatii isaa waliin wal ta'anii waggaa 3 fi Jimmaa bulchaa turan. Kana booda yeroo umriin isaa waggaa 18 guutu bara 1878 irraa eegale guutumaan guutuutti aangoo bulchiinsaa abbaa isaa fudhate Jimmaan bulchuu itti fufe. Masjiida 40 jedhamu Jimmaa keessatti beekamu bara mootummaa isaatti ijaarsisee ture. Akkasumas musliimonni yeroo hajjiif Makkaa deemanii bakka haara itti galfatan dhabanii akka hin rakkanneef Maartireezaa 75,000 Saawudiitti gamoo akka ijaarsisanii Shallam 2011 kitaaba isaa keessatti ibsee jira.
weerarri Minilik lafa babal'ifannaa taasisee ganticha goobanaa Daaccee fi Raas Walda Goorgisiin hoogganamu bara 1887 hanga 88 Leeqaa Naqamtee akkuma cabseeni gara Shanan Gibeetti qajeele. Limmuu, Jimmaa, Goommaa, Gummaa fi Geeraa jechuudha. Bara kana mootii Jimmaa kan ta'e Abbaan Jifaar waraana malee Jimmaan bulchiinsa Minilik jala akka galuu fi gibirasi waggaa waggaan akka ergu itti walii galee ture. Taaboor Waamii gocha kana yoo ibsu mootummaa Jimmaa malee galeen kanneen hafanii waggoota hedduu fi weerara dura dhaabbatanii ofirraa ittisuu yaalanis dhumarratti garuu hundi isaanii mo'amanii Minilik jala galaniiru. Jimmaan garuu waraana malee Minilikiin qabamtee gibira kaffaluuf dirqamte. Yeroo kana Minilik Abbaa Jifaarii fi xalayaa barreessee ture. Xalayaa Atsee Minilik Abbaa Jifaariif barreesse keessaa tokko akkas jetti. ሞአንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ዳግማዊ ምኒልክ ስዩመ እግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ይድረስ ከአባ ጅፋር እንዴት ሰንብተዋል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እስካሁን በአገርህ ግብር አምጣ እያልኩ ግብር ተቀበልኩ። አሁን ግን ካንተ ወዲያ ያለው ሀገር ሁሉ በእኛ እጅ ከሆነ እንግዲህ ነፍጥ እየሰጠሁ እንደ ራስ ወልደ ጊዮርጊስ እንደነ ደጃች ተሰማ አሳድርሃለሁ እንጂ እንደ ኦሮሞ አላሳድርህም። ነገር ግን ዛሬ ብሩ ቸግሮኛል። በአገርህ ያለ ነጋዴ ሁሉ ሲሆን 20,000 አለዚያም 10,000 ብር አያጣምና ከነጋዴው ተበድረህ ከአገርህም ባለጠጋ ተነጋግረህ ግብሩን ፈልገህ ሲሆን 5,000 አለዚያም 3,000 ብር እንድታመጣልኝ ይሁን። ዛሬ በችግር ጊዜ ያልሆንከኝ ለመቼ ጊዜ ትሆነኛለህ? ኋላ ግን ይህ የተነገርኩት ቃል እንዳይቀየርብህ ይህ የሰደድኩልህ ደብዳቤ Kana jechuun mo'aa Ambassaa sanyii leencaa dhala Yihuudaa irraa kan dhufe Minilik lammaffaa mootii mootota Itoophiyaa kan ta'e. Nageenyi koo si haa ga'u Abbaa Jifaar, akkam jirta? Ani nagaa kooti. Waaqayyoon yaa galatoom. Hanga ammaatti biyya keetitti gibira fidii siin jechaa gibira sirraa funaannadheera. Amma garuu biyyi siin ala jiran hundu harka keenya yoo ta'e nafxii qawwee siif kennaa akka Raas Walda Goorgis akka Dajjaach Tasammaa akka Dajjaach Bashaatiin si bulcha malee akka Oromootti sin bulchu. Haa ta'u malee har'a garuu birrii rakkadheera. Namoonni biyya kee keessa jiran hundu daldaltoota waan ta'aniif ilfii yookiin baay'inaan 20 kan ta'e yoo hin taanes qarshii ilfii 10 kan ta'e hin dhabduutii daldaltoota irraas liqeeffattee abbootii qabeenyaa biyya keetii waliinis dubbattee mirkaneessuun barbaaddee qarshii ilfii 5 yoo hin taanes ilfii 3 akkanaa fiddu. Haa ta'u har'a guyyaa rakkinaa kan naaf hin taane yeroo kamiif naa taata jechin dubbadhe kuni booda akkasi jalaa hin hafne xalayaan siif barreessedha kan jedhu ture. Xalayaa kana keessatti baay'ee kan nama dhibu Minilik Oromoodhuma irraa gibira fuudhee birrii liqeeffateeti deebi'ee ammoo meeshaa waraanaa siif kenneeni akka saba biraatti akka Oromoo fixxu si taasisa, akka Oromootti sin bulchu ergaa jedhu of keessaa qabaachuu isaati. Nafxii siif kenneeni akka Bashaa Tasammaa Walda Goorgis faatti sin bulcha jechuu isaa turaajiidha. Kana jechuun ati Oromoo ganii
Oromoo waraanii jechuudha. Harkumaanii harka mursiisuun amala isaa kan ta'e ifatti xalayaa Abbaa Jifaariif barreesse. Abbaan Jifaar garuu akka xalayaan Minilikii godhi jedhu Oromoo ganee waraanii osoo hin taane dhiigni ilmaan Oromoo tokko akka hin jegne jedhee biyya gatee gara Saawud Arabiyaatti godaanuuf dirqame. Abbaan Jifaarii boodarra umrii dheeraa jiraachuun bara 1926 boqote. Masjiida 40 magaalaa Jimmaatti argamu ofuma isaatii ijaarsisetti awwaalame. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, seenaa isiniif qabannee dhiyaanne asirratti xumurra. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa isiniin jenna. Horaa bulaa isin jaalanna.